oduraaf qabannee dhiyaannee sin dhageessifna oduu waliin aan Usmaan Abdulatiif. Magaalaa Dambidollootti dubartiin ulfaa rasaasa humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jiraattonni dubbatan. Magaalaan Dambidolloo haala addeessaa keessa jirti. Ajjeechaa raawwatame waliin wal qabatee poolisoonni sadii to'annoo jala ooluu hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo himan. Itti fufuun Dr. Nagariin walitti bu'iinsa magaalaa Goobbaatti uumame waliin wal qabatee ammoo lakkoofsi namoota lubbuun dabartee 10 akka gahuu fi isaan dhibba gahan ammoo kanneen madaawan yaaliin godhamaafii jira. Mariin uummataa magaalaa Goobbaatti jalqabus Dr. Nagarii himan Shamsiyaan ashuu dabalata qabdi. Magaalaa Dambidolloo nageenyi boora'uu erga jalqabee bubbuleera. Gidduu kanammoo haalli jiru daran hammaachuusaa jiraattonni OMN'f himan. Haala jiru kanaan dhukaasa magaalattii keessatti godhamuun rasaasaan namoonni hedduu madaa'uu fi dubartiin ulfaa ciniinsurra jirtu takkas hidhattootumaan ajjeefamuu nuuf himanii jiru. Uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii yookaan jenoosaayidii gaggeeffamaa jira. Kun haa dhaabbatu edda galgalaa bishaan tokko utuu da'uudhaaf hospitaala deemtu ajjeefamte. Kun akkuma jirutti ta'e jiraattonni magaalaa Dambidolloo nagaa dhabuun alattis guutuun magaalaa cuccufamuudhaan hamma keessa socho'uun ulfaataa ta'uu ga'eera jedhu. Mana suuqii hin cabsuu dhahamuu. Qaamoleen hidhattoota mootummaa kan adda addaa magaalattii keessa qubatanii kan argaman yoo ta'u namoota doorsisuu fi reebuudhaan nagaa nu dhoowwaniiru jedhu jiraattonni. Amma waraanni ayinatii afurtu iddoo kana jira. Federaal Defense Force warra jedhamanidha. Tokko isaanii lammaffaan Federaal Police sadaffaan humna addaa Oromiyaa irraa kan dhufedha. Inni kaan immoo poolisiin immoo kan buluu uffatu kan samii uffatu tokko immoo meeshaa hin qabu harkuma duwwaa ganda keessa deema. Rakkoon kun akka furamuufis gaafataniiru. Kaleessa galgala keessumatti maatii gara hospitaalaatti dubartii ulfaa hospitaala Dambidollootti geessaa turan halkan gara sa'aatii 5 walakkaa ta'utti ajjeechaan irratti gaggeeffame baay'ee kan nama suukkanneessuudhaa fi madaalli kamiiniyyuu fudhata kan hin qabne kan balaaleffannudha. Sababii ajjeechaa godhame kanaan gadda guddaadha kan nutti dhaga'amu. Hundumti keenya kan baay'ee itti miidhamne qaama kamiyyuu haa ta'u yakki akkasii magaalaa walakkaa keessatti itti dhukaasi tokkotti dhukaafamin qaamni hidhate kamiyyuu yakka akkasii raawwachuun gonkumaa fudhatama hin qabu. Ergama akkasiis namni hidhattootaaf yookiis immoo qaama nageenyaatiif kenne hin jiru. Qaama federaalaa haa ta'u, muummicha ministeeraa haa ta'u, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u, namoota nagaa lubbuun isaanii akka darbu yookiis immoo ajjeechaan akka irratti gaggeeffamu qajeelfamni darbe tokkollee hin jiru. Qaamni halkan hojii itti kennamee ture keessaa miseensota poolisii keessaa namni 3 to'annoo jala oolanii namoonni shakkaman qorannaan akka irratti gaggeeffamaa jiruu fi itti dabalaanis immoo qaama hidhattoota yookiis immoo qaama nageenya eegsisan keessa kan federaalaa haa ta'u kan naannoo haa ta'u qorannaa bal'aa gaggeessuudhaan tarkaanfiin seeraa barbaachisaa ta'e kan fudhatamu ta'uu isaati. Karaa Dambidolloo qofa otoo hin taane kanaan duras akkuma ibsaa turre kaleessallee akkuma ibsaa turre Baalee Goobbaattis rakkoo wal fakkaatu guyyoota 3 darban uumamaa tureera. Rakkoo kanaanii amma yoonaatti lubbuun nama 11 darbee jira Baalee Goobbaa keessatti. Namoonni 100 ol ta'an madaanii hospitaalatti yaaliin godhamaafii ture. Warri kaan yaalamanii mana isaaniitti galaniiru. Kaan immoo ammallee hospitaalatti yaaliin godhamaafii jira jechuudha. Rakkoo naannoo Baaleettis uumame ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa hangawoota sadarkaa naannoo jiranis erguudhaani itti gaafatamtuu waajjira dhaabbata Dimookiraasummaa Oromoo giddu galeessaa aadde Adaanech Abeebee jila tokko qabatanii deemanii ammallee iddoo sana jiru. Uummataa wajjin mari'achuudhaani jaarsolii biyya abbootiin amantii rakkoo kana sirriitti madda isaa qoratanii tarkaanfiin fudhatamee akka inni hiikamuuf warri uummata keenya walitti buusanii warri gara jabeeyyiin du'i namaa fi dhiigi dhangala'oo homaatti hin fakkaanne warra harka isaanii dhiigaan dhiqatanii nagaa fakkaatanii miidiyaatti ba'anii dubbatan kana of gidduudhaa saaxiluudhaanii nageenya uummata keenya eegnee tasgabbeessinee dhufuu fi mariin taasifamaa jira.
mariin kun itti fufa amma odeeffannoo ammallee arganneeni uummata keessa gareen garaagaraa abbootii amantii akkuma kana jaarsoliin biyya koree dhaabuudhaani rakkoon kun uummata Oromoo waan hin calaqqifne aadaa uummata Oromooti ala waan ta'eef kanaan booda akka inni hin dabalamneef waliin ta'anii akka irratti qabsaan akka saaxilan walii galanii socho'aa akka jiran jechuudha. Oduu wal fakkaatuun lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambii Doollotti adoolessa 23 bara 2018 dhukaasa qaamota hidhateen baajaajiratti banameen dubartiin ulfaa ciminfattee da'umsaaf gara mana yaalaa geeffamaa turte haala suukanneessaan ajjeefamte. Konkolaachisaa wajji maatiinsi baajaajiin gara hospitaala Dambii Doollotti geessaa turan namoonni sadiis madaa'uun wal'aanamaa akka jiran jiraattonni dubbatan. Ajjechaa gara jabummaa kana kan raawwate humnoota addaa poolisii naannoo Oromiyaa kan maqaa sakkatta'insa abbaa torbeetiin bobbaafame ta'us maddeen ifa godhan. Mama Fantaallee jiraattota dubbisee jira. Lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambii Doollotti adoolessa 23 bara 2018 halkanidhaa sa'aatii 5:00 dhukaasa qaamota hidhateen bajaajirratti banameen dubartiin ulfaa ciniinsuudhaan da'umsaaf gara mana yaalaa geeffamaa turte haala suukanneessaan lubbuun yoo dabartum konkolaachisaa wajjin maatiin isii bajaajiin gara hospitaala Dambii Doollotti geessaa turan sadi madaa'uun hospitaalatti wal'aanamaa akka jiran jiraattonni dubbatan. Jiraattonni dubbifne immoo kan nu goolaa jiru humna addaa poolisii naannoo Oromiyaati jechuun komii dhiheeffatanii jiru. Jiraattonni bilbilee dubbifne kan nuuf ifoomsan dubartiin ulfaa haala suukanneessan ajjeefamte tun jiraattuu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Alakuutiin. Ganda Alakuu magaalaa Dambii Doolloorraa fageenya kiiloomeetira 15tti tilmaamamu irratti argama. Dubartiin tunis Aadde Birhaanee jedhamti. Aadde Birhaaneen erga baadiyyaa ganda Alakuutti ciniinfattee booda maatiin isii haadha abbaa warraa fi firri isii biroo bajaajiin fuudhanii gara mana yaalattiin deemaa soo jiranuu qaamonni hidhatan kun bajaajicha irratti rasaasa roobsuun Aadde Birhaaneen ulfa garaa qabdu osoo hin hiikamin haala suukanneessaan ajjeesan. Maatii isii lamaa fi konkolaachisaan immoo madaa'uun yeroo ammaa hospitaala Dambii Doollotti wal'aanamaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Naannoo wanti jiru wanta baay'ee nama sodaachisuuf nama jibbisiisudha. Torban lamaan duraan kaanee nama nagaa karaarra deemu galgala yeroo dhumaa dhufaatti dhufaa. Edda galgala immoo dubartii uffata fayyaarraa gara hospitaalaatti rifeerii deemaa dhufu. Baajaajitti dhukaasanii shufeerii rifeerii dubartii fi uffataatii kan hojjetanii jiru. Bajaajii hospitaalatti dubartii rifeerii geessanitti dhukaasanii shufeeriis miidhaniiru abbaa manaan dubartittiis na biratti dubartittii immoo rasaasaa lubudanii ajjeessaniiru dukaan hospitaala jiru. Amma sa'a kana dubartittii awwaalchaa deemaa jiru. Hayyee qaamonni ajjechaa kana raawwatanii maalummaan isaanii adda baheera eenyudha? Qabamaan sanan jennu garuu ammaatti kan biyya boolaa jiru kan nama boolaa jiru poolisii biyya Oromiyaa kan poolisii biyya Haayilii kan Oromiyaa warra jedhamanidha. Isaan kan saamicha cimaatti jiru baankii saamuudhaaf hojjetaaf baankii kutuudhaaf kan akka takkasitti jiru. Okay, sa'a meeqatti ta'een kun kaleessa kan raawwatame? Galgala keessaan sa'a 5:20. Halkan jechuudha? Halkan. Feeriin harmeense abbaa manaanse kan ijoolletti argamu amma. Hospitaala kamirraa garamitti rifar taasifamaa turte maqaan ishee eenyudha? Maqaan ishee Biraanee jedhamti. Hospitaala Jalaalomee irraa gara hospitaala Dambii Doollotti rifeerii ta'aa jirti. Kana malees jiraattonni kan dubbatan torban lamaan kana haalli guutuu lixa Oromiyaatti mul'ataa jiru gocha hedduu yaaddeessaa ta'edha. Qaamonni lubbuu namoota nagaa galaafachuu fi saamicha garaagaraa geggeessuuf socho'an heddatanii jiru. Itti gaafatamaan godina Qeellam Wallaggaa Nabiyyuu jedhamu erga qabamee hidhamee bobbolee jira. Hawaasni hoggansa malee bulaa jira jechuun kan dubbatan jiraattota naannichaati. Nutis jiraattota qaamonni gocha kana raawwatan eenyu akka ta'an bilbilaan gaafannee turre. Naannichi hokkaamsee kan jiru kora bittinneessaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisaatiin maqaa abbaa torbee adamsuu fi sakatta'uutiin kan nu fixaa jiru poolisii Oromiyaati jedhu jiraattonni yaadanuu qoodan. Nutis gama mootummaanis ta'ee poolisoota naannichaatti argaman bilbilee dubbisuuf yaaliin nuti goone nuuf hin milkoofne. Jiraattonni immoo akkanaan dubbatu. Mee qaamonni gochaa kana raawwatan eenyu jettanii yaaddu? Haga ammatti hawaasni waan irra gahe qabaa? Mootummaan kun irratti magaalaa keessa bobbaasee jirudha. Warroota roondii ba'anidha. Warroota inni nagalanii ba'anii keessumaa warra liyyuu poolisii Oromiyaa liyyuu poolisii kan eegu sa'aatii bira tokko booddee kan nama ishee manatti galchiisanii kan magaalaa kana to'atu ta'an. Kanaan achi qaamni adda biraan seenuu hin jiru. Raayyaatti fi waraanaa jira. Humni addaa poolisii Oromiyaa jira.
Garini warra uffatan jiru kan galgala sa'aatii 10 booddee nama bareedee caccabsee manatti wal galchuu yoo jiraatan humna addaa poolisii Oromiyaa ta'an kan magaalicha to'atu akka jirutti gosa barbaadan eeyyama isaaniitiin fedha isaaniitiin nama kanarratti uummata kanarratti akka fedha isaaniitti kan raawwachaa jiru fa'a. Mee kana tasgabbeessuudhaaf bulchiinsi magaalaa Dambidollootis ta'e bulchiinsi aanaa sanii waan hojjete homaatu hin qabu. Itti gaafatamaa bulchaa godinaa qabanii fidanii jiru magaalaa Adaamaatti keenya bulchiinsa hin qabdu. Eenyuu kana harka eenyuu kan biyyattii dhaabbatee biyyattiidhaaf falmaa jiru maaliif akka godhu kan jiru qaamni mootummaadhaaf hin jiru yoo kana jechuudha. Namni uummata kanarra deemee uummata kana deemuu godhatee uummata kana balaa irraa saaxiluudhaaf hambisuudhaaf abbaa gochaa jiru hin jiru. Uummati ofuma isaatiin sodaatee guyyaadhaan akka godhanii waan qabu hundumaa daldala isaatiin ta'e jireenya isaatiin ta'e waajjira mootummaa ta'e. Qeeroon Dambidoolloom ajjecha suukanneessaa dubartii ulfaa aadde Birhaan irratti raawwatame kana balaaleffachuun hiriira mormii cimaa geggeessaa oolanii jiru. Xumura irratti yeroo ammaa magaalaa Dambidoollootti waajjirri mootummaa, waajjiraaleen miti mootummaa, manneen daldalaa, dukkaanawwan hunduu cufamuun hawaasni magaalattii gadda itti dhagame ibsachuu irratti akka argaman maddeen addeessanii jiru. Qonnaan bultoota naannawa mooraa leenjii waraana Hursoo cinaa jiraachaa turan irratti loltoota raayyaa ittisa biyyaatiin reebichi gaggeeffamuun himame. Ka'umsi reebicha kana lafa qonnaa bal'oo asiin dura humnaan hawaasarraa mootummaan fudhatee ture. Qondaalonni waraanaa wayyaanee itti fayyadamaa waan jiraniif hawaasni lafti teenya nuuf deebi'uu qabdi jechuun gaaffii waan dhiheessanii fi ja'ame Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Irargoota naannoo kaambii leenjii waraanaa Hursootti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa guyyaa kaleessaa qonnaan bultoota naannoo mooraa kanaa jiran irratti reebicha gaggeessuun gabaafame. Akka jiraataan naannoo kana jiraatu tokko bilbilaan nuuf ibsetti lafti qonnaa oomisha burtukaanaa fi jimaatiif ooltu kan bal'inni heektara 20 ol taatu asiin dura bara bulchiinsa mootummaa Dargii keessa hawaasni lafa isaa irraa buqqifamuun dachiin tun harka mootummaa galtee akka turte ibseera. Erga sirni Dargii kufee asillee lafti qonnaa kun abbootii lafaatiif hin deebine kan jedhu jiraataan naannichaa lafa tana ammoo qondaalota waraanaa wayyaanee olaanootu waggoota 20 oliif burtukaanaa fi jimaa irratti oomishuun irraa fayyadamaa ture jechuun ibseera. Qonnaan bultoonni dachee isaanii irraa baroota dheeraan dura buqqifaman kunneen lafti qonnaattuun akka isaaniif deebituuf qaamota dhimmi kun ilaallatu hundatti iyyatanis furmaata takkallee akka hin arganne jiraataan kun dubbateera. Qonnaan bultoonni kunneen gama seeratti iyyatanis qondaalonni waraanaa kunneen malaamaltummaadhaan galmee qonnaan bultootaa kanneen irratti cufsiisaa akka turanis ibsameera. Qonnaan bultoonni kunneenis furmaata waaraa qaamota mootummaa irraa waan dhabaniif guyyaa kaleessaa adoolessa 23 bara 2018 wal gurmeessuun ooyiruu tanatti bobba'uun wayitii qotaa jiranitti reebichi hamaan humnoota waraanaa mootummaatiin isaan irratti gaggeeffamaa akka ture jiraataan naannawa kanarraa dubbifne kun akkas jechuun nu ibseera. Wursoo jechuun dureedhaarraa kiiloomeetira 26 gaafa godhaa maasootaa wursoo haambiin jira. Amma wanni raawwatamee humnoonni makalakaa oroota uummata makalakaa harkaa qaba jechuudha. Oroota burtukaana oroonni waan nama gurguruu jiru uummanni oroota seenee dalagaa eegale jechuudha. Kalee ganama akkasitti makalakaan sanitti odoo dalaguu jiru ammas akkasatti waraabdara fideetta. Oroon tullaa gaafa dargiitu uummata irraa fudhate jechuudha. Amma makalakaan koroneelonni fayyadamuu jiran mangistillee quban qabu ooluu kana jechuudha. Isaan waan nyaata jechuudha koroneelli. Kanaafuu amma bakka ganaa bilisummaa baaneeti oroota keenyaan deebisaa dhaabbilan. Bara murtii dha'inees namni akkasitti koroneelli deemanii baay'ina hunda nurraa cufan jechuudha. Amma bakka oroota ni dha'iinaan deemsaneeti gadhabne gargaarsa jennee oroota ta'etti amma galee oglaa ooluu seenan dalagaa eegalan jechuudha. Akkuma mantarrii seenan beektee sararuu seenan tolchuu seenan ooluu. Bakka saayinsaa dhufaniif waan akka hin gaafanne lala. Akkuma meetiin jira bakka sanii jira. Ammallee
fuudhu jiran jechuudha. Ammallee magaalaa dhufanii uummanni akkasii iyyee makalaakayaan kan isaa bahe ijoollee fi uummanni iyyiinaani. Toora meeqan tokko toora hektaara kuma 20 ta'a. Reebicha makalaakaadhaan uummata irratti raawwatame kana bulchiinsi naannawa sanii jiru maal jedha? Bulchiinsi naannawa san jiru inni makalaakayaan bilbilee uummata kana hojii kan isaa baasii jennu. Hojii isaaniiti akkam jennee isaan dura dhaabbachuu hin dandeenyu. Haada laganii hawa mishatanii jennu. Lubbuun namaa namni du'ee hin jiru. Laakiin namni tumamee kaasii isinii jira. Dargaggoonni magaalaa Dirree Dhawaa torbee aadaa Oromoo sabeeffachuudhaan sagantaa qopheessan irratti dhaadannoo hojii dhabdummaan haa irrattu lolli daangaa irratti deemaa jiru nurraa haa dhaabbatu jechuun kabajaa oolan. Samiiraa Yuusuf dabalata qabdi. Feestivaalli torbee aadaa Oromoo magaalaa Dirree Dhawaatti idoolessa 17 bifa oowwaadhaan kabajamuun isaa ni yaadatama. Kanumaan walqabatee qeeroon ganda gabareetii fi qeeroon qafiiraa harka tokko ta'uudhaan bifa addaatiin ganda gabaree keessatti kabajachaa oolaniitu jiran. Qeeroon kun sagantaa kana qopheessuudhaaf kan isaan kakaase hojii dhabdummaa haa dhabamsiisnuu fi akkasumas lolli daangaa irratti deemaa jiru nurraa haa dhaabbatu dhaadannoo jedhuun iddoo jiraattonni magaalaatii fi keessummoonni garagaraa argamanitti bifa oowwaadhaan kabajachaa oolaniitu jiran. Hojii dhabdummaadhaan dargaggeessi Dirree Dhawaadha. Akkuma hojii waliigalaatiitu harka qalleeyyiidha. Harka qalleeyyii kana gubbaratti maaltu hojjetamuu qaba waan jedhamuuf karoorri kun kaa'amee sagantaan tun qophoofte asirratti dhaleessuu dandeenya. Waa'ee hojii dhabdummaati. Hojii dhabdummaa naannoo Dirree Dhawaa keessatti babal'inaan argama. Dargaggeessi keenya, abbootiin keenya, qeerroo fi qarreen keenya hojiin qaban har'a magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hojii dhabdummaan ifiifuu gabrummaaf dandeesse jennee ilaalla nuti. Dhaadannoon isaa hojii dhabdummaadha. Keessatti ergaa mataa isaa dhaamsa qaba. Maaliif hojii dhabdummaan kun tokkummaa qeeroon tokko mudhabuun isii mataan isii hojii dhabdummaa tokko mul'isa. Yoo nuti tokko taane dhagaa miti gaara miti waan fedhe dalayne hojjechuu ni dandeenya. Ni moonas ni injifanna. Dirreen Dhawaadhaa lafa daldalaati. Asii fi achi jidduu hariiroo baaburaa qabaachaa ture. Kana hunda diinagdee Dirree Dhawaadhaa waan ilaamsheessaniif dargaggeessi keenya akka hubannaan arganne namni keenya akka waliin hin kaane. Qopheessitoonni saganticha kana ibsi hojjannoo keessanii maali? Kaayyoon saganticha kanaa hoo maal fakkaata kan jedhuuf deebisaa isaanii akkanatti nuuf deebisan. Kaayyoon wanni qophaa'eef qeeroon Dirree Dhawaadhaa akka walquba qabdutti akka keessoo jirtutti akka gamtaadhaan hojii kanatti baatee sababoota adda addaa dhiibbaa adda addaa hawaasarra godhamaa jiru dhiibbaa kana akka qo'attuu fi karoorri sidaa guddaan hojii Oromummaadhaan irratti sabboonummaa irratti tokkummaa irratti hojii tana bal'inaan akka hojjetamtuudhaa fi yeroo duraatiif ganda gabaree irratti qophaa'e. Qeerroo naannoo adda addaa hirtuuta waliin agarree taa'aa hedduu waliin bariniitu jira. Sanis wal barsiisuudhaan akkasumatti ammas fuuldura adeemsa qabsoo qeerroo irratti haala kamiin tarkaanfannaa waan jiru irratti waa'ee hubannoo waliif kennuudhaaf qopheessine. Kaayyoon sagantichaa guddaan wal hubannaa uummata keenya jidduutti uumuudha. Dursee qeerroo Dirree Dhawaatis ta'ee namoota Oromoo ta'e wal hubannaa uumuudha. Itti aansuudhaanis akkanumatti baay'inaan dargaggeessi hojii dhabeessa waan ta'eef as keessatti isa san hanqina waan sanii nuti wal qabannee akkaataa itti keessaa baanutti qophaa'uu irratti kan agarsiisudha. Kaayyoon isaa inni guddaan diinni yeroo ammaan tanaa shira adda addaa xaxaa uummata keenya irratti lola qabbanaa'aa ta'u lola bifa qindaa'een oofaa jiru kanarratti akkaataa inni itti dhaabbachuu danda'uun waan jiru irratti yaada waliigalaa irratti cuunfinee jechuudha. Akkuma beekamutti lolli daangaa irratti deemuu hanga ammaan tanaatti hawaasa keenya lubbuu isaa dhabamsiisaa kan jiru yeroo ta'u kanaan wal qabatee qeeroon kun lolli kun nurraa dhaabbachuu qaba. Jijjiiramni dhufe kun Dirree Dhawaattis gabbu'ee akkasuma guutuma Oromiyaatti gabbu'ee nutis nu bira gahuu qaba kan jaanis yaada isaanii dabarsaniitu jiran. Bilayyaan keenya kan dhumaa jiru daangaa afran irratti kan shororkeessonni irra labsaa jiran labsiin sun akka dhaabbatudha. Karoorri bal'aan wanni keessa godhamaa jiru hojiin kanaa jechuudha bal'inaan. Nama aqlii qabduuf galti dubbiin Niisan Maandeellaa qabsaawaa Saawus Afrikaati. Duraan jibbamu ture gowwaa akka keetii biratti
wayita qabsoo fitanii bilisummaa fitanitti faaruun isaa facaate addunyaa gubbatti gaazexaa fi miidiyaa adda addaa irratti goota kana caalu beeki jawaara addunyaa irratti goota kana caalu beeki jawaara addunyaa irratti. Daldaltoonni jimaa magaalota baha Oromiyaa hedduu keessatti mootummaan bifa irratti hin beekamneen saamicha nurraan gahaa jira jedhan. Daldaltoonni kanneen seensa magaalaa Adaamaa fi bakkeewwan hedduutti qaraxa humnaa olii gaafatamuun kan isaan komachiise ta'uu dubbatanii Faayizaalee Sakkattaa nutti dhiyeesse. Daldaltoonni jimaa godinoota baha Oromiyaa qaamota mootummaatiin saamichi hammana hin jaamneen irratti gaggeeffamaa jirachuun komii qaban hadheeffatan. Jimaan magaalota akka Galamsoo, Baddeessaa, Mi'ees, Awwadaay, Qobboo fi naannoo isii irraa walitti qabamee bakka takkatti gabaadhaaf dhiyaatu qaraxa humnaa olii keellaa magaalota kanneenii irratti gaafatamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himani. Daldaltoonni kunneen akka himanitti qaamni mootummaa yakka saamichaa kana raawwataa jiran kunneen komii uummataa furuu caalaa qabeenya daldaltoota kanneenii saammachuudhaan kasaaraa hammana hin jaamneef saaxilamuuf dirqamne jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii. Gochi fakkaataan akkanaa irra deddeebiin naannichatti raawwatamaa akka jiru eeruun kan miidhamaa jiru ammoo irra caalatti daldaltoota jimaa qofa osoo hin taane oomishtoota jimaa irrattis garmalee dhaqqabaa jiraachuu fi turus dubbatu maddeen. Ana amma foon jiru akka fakkeenyaaf godina jedhanii kan amma eegsisee aanaan dhiibbate gaddeessa meesho amma isaan taa'ummaa illee deebi'aa jiranii fakkeenyaaf amma godina irratti deebi'aa jiranii isaanis gaafamee jiranii naayanii dhumaa kan irraa godhanii amma murtoonni kamiin amma jedhu hordofaa jiru akka fakkeenyaaf nama mootummaan Oromiyaatti amma goonni erga hordofaa hin jiru garuu fuulduraa fi hordofuu ta'ee amma goonni namni suuraa suuraa fayyadamaa ture waan inni jiru waan ta'eef waan kana kan nama baay'ee irratti waan kanatti mala keenyaan akka isaan hawlaa jiru komontoo Soomalee daabi Soomalee jiruun walitti isaan fakkeenyaaf amma wanti ayyaama waan kanaa qabu namni Oromoodhaa baay'een hin warri ayyaama jimaadhaa baay'ee wanni qabu Soomalee daabi dhiyoodha. Wale kana furuuf qaamni hojjetan jiru naanyata daldaltoonni kunneen tarkaanfii kan fudhachuuf yaada qaban. Fakkeenyaaf akka wanni mootummaadhaa faayidaa qorataa jiru ammaaf wanni qoratamee fakkeenyaaf gargaaruudhaaf dalagaadhaan qoratamaan mallee homataa nama jiran jiru. Uummata itti jabanaa jiru. Jimaan magaalota Harargee lixaa kanneen akka Ciroo, Asaboot, Baddeessaa fi Galamsoo irraa walitti qabamuudhaan gara naannoo Affaar seenu kiiloogiraama tokko irratti dachaa itti bitameen caalaa qaraxa kafalaa akka jiranii fi dirqisiifamanii kafalaa akka jiran namni qabatamaan dhimma kanatti siqeenyaan beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himeeti jira. Ji'oota muraasa dura battala uggurri jimaa gara naannoo Somaaleetti seenuu labsametti qaaleensi jimaa naannoo Somaalee keessatti akka mudate himuun yeroo ammaa garuu uggurri keetti jira waan ta'eef jimaan akka malee fe'amaa jiraachuun wal qabate daldaltoonnis gatii madaaliyaadhaan gurgurachuun waan barbaadan kun immoo akka hin taaneef qaamonni jimaan cabsame akka gara magaalaatti hin dhiyaanne uggurantu jira jechuudhaan yaada isaa ibsate. Magaalota armaan olitti maqaa isiniif xuyne keessatti ji'oota muraasa duras gochi fakkaataan akkanaa shiftoota abdiilleetiin raawwatamuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Waldaan atileetota Oromiyaa lammiilee Oromoo naannoo Somaaleetii buqqifamanii magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii jiraniif gargaarsa midhaanii kuntaala 277 taasise. Hanga waaraan if danda'anitti gargaarsi godhaniif kan itti fufu ta'uu atileet Daraartuu Tulluu himte. Maamas Siraaj waan qindeessa qaba. Waldaan atileetota Oromiyaa Oromoota buqqaan gargaaruuf maallaqa walakkaa miiliyoonaa walitti qabee jira. Oromoota magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii jiraniif bakka bu'ummaa Daraartuu Tulluutii fi Silashii Seeniin daakuu kuntaala 277 kennee jira. Gargaarsi amma fidan xiqqaa ta'us fuulduraatti hamma tasgabbiin jiraachuu eegalanitti atileetonni akka isaan cinaa dhaabbatan atileet Daraartuu Tulluu dubbattee jirti. Rakkina kana boru keessaa waan bahaniif jabaatanii wal jajjabeessuu akka qabanis dhaamtee jirti. Jabaadhaa wal jajjabeechaa rakkina kun borwanna keessa bataniif rakkina kana arra akka mataan kan isaan hamilee keessan kan cabne hamilee keessan ofii keessanii wal jajjabeechaa isin hundu bakka jirtanitti innaa jabaadhaa isin jechuun barbaada ummanni biraa ummanni Oromiyaas ummanni Itoophiyaas amma fuulduratti amma isin boftanii haala gaarii geessanitti ummanni keenya waan qabu odoon tuffatin haaxinnaatu waa tokko ta'u haala mataa akka odoon tuffatin akka isin gumaachuu akka isin hirmaatuun himuu barbaada. Oromoonni Laga Xaafoo Laga Daadhii qubatan garuu ammallee rakkoo keessa akka jiran dubbatan.
kan sharafate sharan jalana kana bishan jalal ya qabbanti jolle nam meeqata maakima geessu jira amma mana haakima kana jolleen keessa guutu takaffaa manni nurratti dhimmisaa lammaffaa shinti beeta sadaffaan immoo boolla bishaanii ilmaan nu jalaa dhumaa jiru ilmaan akka dhumaa jiran immoo eenyuyyuu nu beeka nduuchine afaan banee jira guututti. Kantiibaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii Habiibaa Siraaj rakkoon qubattoonni himatan dhugaa akka ta'e dubbatan. Rakkoon kunis kan uumame haala ijaarama manaarraa akka ta'e himan. Akkaataa namoonni sun ijaaramsanaa wal caala kan qabeenyi sirriitti qabaatee ijaaruu danda'u kwaalitii isaa eegeetu biyyoon naannoo kana jiru akkuma beektu biyyoon lafa xaafiiti. Biyyoo gurraachaa gadi fageenyaan gadi qotamuu qaba. Gadi qotamuu baannaan irra keessaa kun baay'ee gada deema biyyoon isaa. Namni gada deemsisee qotee standardii kaa'ame sanaan hojjete manni isaa baay'isuma jira. Kan immoo yeroo hiikuudhaaf amma humni danda'ameen ijaarame biyyoon sagala sigigaata. Yeroo sigigaatu kana manni fincaanii kun hin sigigaata gar malee. Balaa tasa mudate kana furuuf hojii saffisaan hojjetameen waan uumameef supheensi yeroo yeroon hojjetamaa akka jiru dubbatan. Oduu teenya maayyitiin iddoon awwaalcha goota Oromoo fi hundeessaa adda bilisummaa Oromoo sooressa jaarraa abbaa gadaa haaromfamuun dhagahame. Qabsaawwan Oromoo Abdulkariim Ibrahim Hamid yookaan jaarraa abbaa gadaa abbaasaa Ibrahim Hamidii fi haadhasaa aadde Moominaa Eeborraa bara 1936 keessa baha Oromiyaa koonyaa gaara mul'ataa Araddaa Waldeeraamis ganda mudir gorrotti dhalate. Jaarraan nama humnaa fi qabeenya akkasuma umrii isaa guutuu qabsoo uummataa irratti dhadhahate. Jaarraan abbaa gadaa kaayyoo manaa beef bakkaan gahuuf ifaata malee nama carraaqe ta'us seenaan ifoomsite. Yeroo qabsoon bilisummaa mama keessa seentu mara jaarraan lafee duudaa tahaa fi ture. Gaafa reebee qabu bira kutee umrii gadaa mojjiitti illee qabsoo bilisummaatiif qeerroo gurmeessuuf ijibbaachaa akka ture ragaan gola seenaati. Jaarraan abbaa gadaa halkanii fi guyyaa saba isaatiif osoo alaan aluu iftiina hawweeffama tokko malee osoo hin argine bitootessa 2013 biyya baqatee keessa ture. Yaman magaalaa San'aatti umrii isaanii 77tti boqote. Diinni uummata Oromoo biyyattii galiinsa reef kajaarraa abbaa gadaa hayyamullee kabajaa maluun akka hin awwaalamne godhuuf shira hedduu dhandhaaraa turuu ni yaadatama. Jaarraan calee calanqoo iddoo gaafa jiru itti na awwaalaa je'ee dhaammatetti awwaalamuu hin dandeenye. Bitootessa 7 bara 2013 Yaman irraa gara biyyaa fidamus bitootessa 8 godina Harargee aanaa Qarsaa magaalaa Watar ganda Haajiitti qabrii akaakoo isaa Ibroo Shaxaa biratti awwaalame. Ibroo Shaxaa nama waraana Misiraatti odoo loluu wareegamee reefkisaa raada dhibbaan diinarraa bitame ta'uu miilanaan yaadachuu ni danda'ama. Godina Harargee aanaa Qarsaa magaalaa Wataritti haaromsa iddoo awwaalchaatiin wal qabate iddoon seena qabeessi akkanaa haaromfamuun seenaa kutte akka yaadannoo fi dhaloonni dhufuus akka hubannoo cimfatuuf ni gargaara jechuun jiraattonni dubbatan. Siidaa hojjetame hawaasaa fi dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akka kunuunsanis dhaamamee fi jira. Hawaasni naannichaa kaayyoo goonni Oromoo jaarraan abbaa gadaa tarkaanfachiisaa turanis galmaan gahuuf kan waadaa waliif galan ta'uun ifoome. Tolee daawwattoota Oromiyaa miidiyaan tokko oduu naraaf qabannee dhiyaannetan hanga